himni inni jalqabaa klaasii keenya torbaffaa kana keessatti ilaallu maal jedhaa? I need your help. I need your help. I need your help jechuun immoo gara afaan Oromootti yeroo hiikamu gargaarsa keen barbaada akka jechuuti. Nama tokkorraa gargaarsa barbaanne namni sun akka gargaarsa nuuf godhu yoo gaafachuu barbaanne I need your help. I need your help jennee gaafannaa. Gargaarsa keen barbaada akka jechuutti hiikamaa gara afaan Oromootti. Faranjoonni akka keenyaatti I need your help, I need your help jedhanii hima kana pronounce godhanii yookaan hin sagaleessanii. Isaan maal jedhu? I need your help. Need jedhu. I need your help. I need your help. I need your help. I need your help, John. I need your help, John. Kana dura klaasii keenya kana duraa keessatti akkuman isinitti hime jechi tokko yoo qubee daadhaan dhume jechitti aanummoo yoo you yookaan your ta'e daa kana gara maalitti fudhannee pronounce goona jenne daa kana gara j itti fudhannee ji jenna. Need jennu akka faranjootaatti yoo pronounce gochuu barbaanne need jenna. Bakka daa kana ji buusaatii ji jedha. Need. I need your help. I need your help. Meena waliin jedha haashaakallu. I need your help. I need your help. Daa kana gara ji sound yookaan sagalee ji jedhutti jijjiiraati. I need your help. I need your help. Meena waliin jedha haashaakallu. I need your help. I need your help. Yeroo nani jedhu na waliin jechuu qabdu. Maaliif? Afaan haguma shaakallee barra waan ta'eefi afaan keessan illee pronunciation isaa baraa qabachaa waan deemuuf yeroon ani jedhu na waliin jechuu qabdu jechuudha. Mee haa jennu I need your help. I need your help. Gargaarsa keen barbaada jennee yeroo nama tokko gaafachuu barbaannudha jechuudha. Bakka kanatti jecha help jettu kana jijjiirtanii fakkeenyaaf jecha biraa help waliin wal qabatu fakkeenyaaf maal jechuu dandeessu? Favor jechuun nama tokko gargaarsa gaafachuudhaaf fakkeenyaaf I need your favor. I need your jettanii bakka help jedhu kana favor jechuunis akka gargaarsa gaafachuutti ilaalama. I need your favor. I need your favor brother. I need your favor sister yoo jettan favoriin kunis gargaarsa gaafachuu keessan waan agarsiisuuf bakka help jettu kanatti favor kan jedhu kanallee fayyadamuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf jecha biraa support kan jedhus support jechuunis akkuma gargaarsaatti ilaalama. Bakka help jettu kana buusanii I need your support yoo jettanis gargaarsa keen barbaada akka jechuuti nama kaaniin jechuudha. Bakka kanatti jecha biraa kan buusuu dandeessan assistance kan jedhudha. Assistance meena waliin jedha assistance innillee support yookaan help kan jedhu walii wal qabataa gargaarsa akka jechuuti. I need your assistance yoo jettan nama tokkoon gargaarsa keen barbaada akka jechuutti waan hiikamuuf jechoota help, favor, support, assistance jedhan as gashitanii I need your help, I need your favor, I need your support, I need your assistance jettanii nama tokko gargaarsa gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Bakka I need your help jettanitti himoota biraallee fayyadamuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf inni tokko maalidha? Could you give me your hand kan jedhudha. Meena waliin jedha.
could you give me your hand kan jedhudha. Could you kan jettu akkamittiin pronounce goone jennee kana dura classii keenya kana dura keessatti the same way daadhaannumaa inni kunis akkuma ishee kana jechuudha. Yuun immoo itti aantee dhufteetti maal jennee pronounce goona daa kana ji jennee pronounce goona. Could you meena waliin jedha. Could you jenna malee could you hin jennu. Could you, should you, would you. Could you, should you, would you jenna malee could you, should you, would you hin jennu. Akka faranjootaatti yoo dubbachuu barbaanne daa kana gara ji saawundi yookaan sagalee akkasitti jira jechuudha. Yoo jechi tokko qubee daadhaan dhume jechi itti aanu immoo yuu ta'e daa kana gara ji'itti yookaan ji'itti fudhanne j could you, should you, would you jenna jechuudha. Ishee kana akkasittiin qabadhaa. So bakka I need your help jettutti could you give me your hand. Could you give me your hand? Could you give me your hand? Kana jechuun immoo maal jechuudha? Directly gara afaan Oromootti yeroo hiiknu harka kee naa kennuu dandeessaa akka jechuuti. Garuu yaadni isaa harka keetiin na gargaaruu dandeessaa. Gargaarsa naa kennuu dandeessaa akka jechuutti kama. Directly yeroo hiiktan harka kee naa kennuu dandeessaa jechuudha. Namni immoo harka namaa hin kennu. Garuu yaadni isaa maal jechuudha? Harka keetiin na gargaaruu dandeessaa yookaan gargaarsa naa kennuu dandeessaa akka jechuutti kama jechuudha. Ishee kana akkasittiin qabadhaa. Mee waliin haa jennu. Could you give me your hand? Could you give me your hand? Could you give me your hand? Na waliin jedhaa haa shaakallu. Could you give me your hand? Give jechuun wanta tokko kennuudha. Bakka give jedhutti fakkeenyaaf lend jechuun immoo akka liqiitti jecha ilaalamuudha. Harka kee naa liqeessuu dandeessaa yoo jettan nama tokkoon na gargaaruu dandeessaa akka jechuutti waan hiikamuuf kana booda could you give me your hand yookaan could you let me your hand yoo jettan nama sanaan na gargaari akka jechuutti hiikama jechuudha. Ishee kanallee akkasitti qabadhaa. Inni lammaffaa bakka I need your help jedhutti fayyadamuu dandeessan hima. Would you mind me helping me? Would you mind helping me kan jedhudha. Meena waliin jedha. Would you mind helping me? Would you mind helping me? Na waliin jedha haa shaakallu. Would you mind helping me? Kana immoo jechuun yoo na gargaarte rakkoo qabaayi jettanii nama tokko yeroo gaafachuu barbaadanidha. Yoo na gargaarte rakkoo qabaayi yoo jechuu barbaadan would you mind helping me jettu. Excuse me, sir. Would you mind helping me shift this piano? Excuse me, sir. Would you mind helping me shift this piano? Excuse me, sir. Would you mind helping me shift this piano? Egaa kana duras akkuman isiniin jedhe helping jechoota garaagaraa ing dhaan dhuman maal isiniin jedheen ture gaa hin dubbisnu. Helping jenna malee helping hin jennu yoo akka faranjootaatti pronounce gochuu barbaanne. Excuse me, sir. Would you mind helping me shift this piano? Meena waliin jedha helping gaa irratti dhaabna. Inni irratti dhaabna gaa kana hin waamnu. Trying, sleeping, running, making jenna malee g jennee hin xumurre jechuudha. Jechoota ing dhaan dhuman kun seera pronunciationiiti. Egaa would you mind helping me jechuun yoo na gargaarte rakkoo qabaayi jennee yoo nama tokko gaafachuu barbaannedha jechuudha. Would you kan jettus akkamitti pronounce goone jenne daa kana gara ji'itti fudhanne would you meena waliin jedha. Would you mind helping me? Excuse me, sir. Would you mind helping me shift this piano? Excuse me, sir. Would you mind helping me shift this piano? Meena waliin jedha hima guutuusaa
Would you mind helping me? Would you mind helping me? Yoo na gargaarte rakkoo qabaayi. Yoo na gargaarte rakkoo qabaayi akka jechuudha. Isheen afraffaa maalidha? Baay'ee jechuma tokko qofaa kan taate nama tokko gargaarsa gaafachuuf kan itti fayyadamnu. Help, help kan jettudha. Egaa ishee kana kan fayyadamnu nama ishee kana namni fayyadamu nama rakkoo keessa jirudha yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf isin mana keessa taatanii manni sun isinitti cufame namni tokko dhufee akka isinii banu yoo barbaadan sagalee keessan ol kaastanii help, help jettan akka nama kaaniin gargaarsa gaafachuutti kottuuti mana sana naabani akka jechuuti akka gargaarsa gaafachuuti jechuudha. Nama rakkoo keessa jiru fakkeenyaaf karaa irratti otoo hattuun sinattuu nama kaaniin na gargaare yookaan gargaarsan barbaadettanii yoo nama sana waammachuu barbaadan sagalee keessan ol kaastanii help, help jettu sagalee keessan xiqqeessanii help, help jettanii nama isinirraa fagoo jiru yeroo ofitti waammachuu barbaadan help, help jettu jechuudha. Ishee kanallee meen oliin jedha xiqqoo sagalee keessan ol kaasaati help, help jettanii sagalee keessan ol kaastanii yeroo rakkoo keessa jirtan yeroo baay'ee nama rakkoo keessa jirudha kana kan fayyadamu nama kaaniin gargaarsa gaafachuu yeroo barbaadanidha jechuudha. Help, help, help. Egaa karaalee garaagaraa afraniin himoota kana fayyadamuudhaan inni tokkoffaa I need your help, inni lammaffaa could you give me your hand, inni sadaffaa would you mind helping me fi inni afraffaa help kan jedhu kana fayyadamuudhaan nama tokko akka nu gargaaru yookaan gargaarsa akka nu godhu gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Irra deebi'aa shaakalaa pronunciationiin isaallee baay'ee salphaadha. Haasaa keessan keessatti illee fayyadamaa jechuudha. Egaa himni inni lammaffaa kilaasii keenya torbaffaa kana keessatti ilaallu maal jedha? Can I get your, can I get your jedhee bakka duwwaa jedha. Egaa kanammoo kan fayyadamnu hima lammaffaa kana nama tokkorraa wanta tokko fudhachuu yeroo barbaannu. Can I get jettanii fakkeenyaaf can I get your phone number yoo jettan lakkoofsa bilbilaa kee fudhachuu nan danda'a yookaan argachuu nan danda'a akka jechuuti. Nama tokko lakkoofsa bilbilaa isaa irraa fudhachuu barbaadan can I get your phone number? Fakkeenyaaf email address isaa yoo fudhachuu barbaadan can I get your email address? Email address kee argachuu yookaan fudhachuu nan danda'ai akka jechuutti kama wanta nama tokkorraa barbaadan bakka kana buustanii bakka duwwaa kana buustanii gaaffii kana gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Can I get your phone number? Egaa faranjoonni akka keenyaatti can I get your jedhanii pronounce godhanii akkuma kana dura kilaasii keenya kana dura keessatti isinitti hime yoo jechi tokko qubee taadhaan dhume jechitti aanummoo you yookaan your yoo ta'e taa kana gara maalitti fudhannee dubbisnan isiniin jedhee gara chaatti fudhanneeti kan dubbisnu taa kana gara chaatti taa gara chaatti fudhannee get jenna. Can I get your, can I get your meen oliin jedha can I get your, Can I get your phone number? Can I get your phone number? Can I get your phone number? Can I get your jenna malee can I get your illee hin jennu. Yeroo baay'ee British fi American pronunciation kan jedhu tokkotu jira. Pronunciation lamatu jira. Get kan jedhu kanas get jedhanii yeroo isaanitti dubbisantu jira. Can I get your phone number? Can I get your phone number? Pronunciation lamaan isaallee akkasitti gargar baafattanii qabachuu qabdu jechuudha. Can I get yookaan can I get your phone number? Can I get rakkoota kan qabu wal fakkaataadha. British fi American yeroo ta'u xiqqoo garaagarummaa ni qabaata garuu akkasitti qabadha. Nama tokkorraa waan tokko fudhachuu barbaadanii
yeroo gaafachuu barbaadan bakka kana buustanii can I get meen oliin jedha. Can I get your jechuun waan nama tokkooti. Kan kee akka jechuuti. Can I get your can I get your phone number, email address jettanii waan barbaadan sana akkasitti gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko can I get your phone number yoo isiniin jedhe maal jettu? Yaa jettanii it is lakkoofsa bilbilaa himuudhaaf jechuudha. It is jettanii it is immoo yeroo walitti contracted taatu akkam taati? Kan jedhu taati. Can I get your phone number? Lakkoofsa bilbilaa kee argachuu nan danda'a? Yaa jettanii tole akka jechuuti. Jettanii lakkoofsa bilbilaa keessan dubbattu jechuudha. 09 12 64 jettanii lakkoofsa bilbilaa keessan. Can I get your phone number? Yaa jettanii lakkoofsa bilbilaa keessan dubbattu jechuudha. Emailiis yeroo ta'e can I get your email address yoo isiniin jedhe yaa jettanii meen oliin jedha ishee kana it is jedhiina. Kana booda yeroo haasaa keessan keessatti fayyadamtanii jettaniiti pronounce kan gootan yookaan kan sagaleessitanii akka faranjootaatti sagaleessuuf jechuudha. Jettanii emailii keessan yookaan waan namni isinirraa barbaade sana asitti dubbattu jechuudha. Can I get meen oliin jedha. Can I get jettanii akkasitti nama sana gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Irra deebi'aatii shaakalaa isheen kun sin fayyaddi nama tokko waan tokko gaafachuu yeroo barbaadan kan itti fayyadamtanidha jechuudha. Inni sadaffaa the third sentence. Inni sadaffaa maalidha? Nama tokko yeroo dhiifama gaafannudha kan kana itti fayyadamnu. Isheenis maal jetti? I am sorry for jettanii balleessaa balleessitan bakka kana buustu. Fakkeenyaaf I am sorry for being late. Waanan barfadheef dhiifama akka jechuuti. Balleessaa balleessitan sana bakka kana buusuudhaan nama tokko yeroo dhiifama gaafattan fayyadamtu jechuudha. Hima sadaffaa kana I am sorry for being late yoo jettan barfachuu kiyyaaf dhiifama akka jechuuti. Bakka kanattis fakkeenyaaf kan jettu buustanii I am sorry for being so late yoo jettan kan jettu kun baay'ee barfachuu keessan agarsiisti. Fakkeenyaaf I am sorry for being late yoo jettan kana dhiistanii daqiiqaa 10 barfattaniitu ta'uu danda'a. Garuu I am sorry for being so late yoo jettan daqiiqaa 20 fi 30 baay'ee barfattaniitu jechuudha. Kanaaf kan jettu kana kan fayyadamnu yeroo kamidha? Yeroo nuti wanta sana yookaan balleessaa sana baay'ee balleessine kan jettu kana itti daballee fayyadamna jechuudha. Bakka kanatti waan balleessitan gashitanii. Inni itti aanu I am sorry for not calling you. Waanan sin bilbilleef dhiifama akka jechuuti. Namni I jedhamu kun nama kaaniin dhiifama gaafachaa jira. I am sorry for not calling you yesterday jechuu ni dandeessu. Kaleessa si bilbiluu dhiisuu koof dhiifama akka jechuuti. Nama tokko yeroo dhiifama gaafachuu barbaannu hima itti fayyadamnudha. Egaa bakka duwwaa kanatti waan isin balleessitan buustanii I am sorry for jettanii eegaltu. Waan balleessitan sana immoo bakka kana buustanii nama tokko dhiifama gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf being late waanan barfadheef, not calling you waanan siin bilbilleef waan balleessitan sana bakka kana buusan jechuudha. Yeroo gara pronunciation isaatti dhufnu immoo egaa faranjoonni akka keenya I am kan jettu kana gargar baasanii pronounce godhanii contraction form ishee yookaan
I am kan jettu kana walitti qabnee yeroo barreessinu am kan jettu taati. Faranjoonni immoo akkuma kana dura isiniin jedhe I am kan jettu kana maal jedhanii pronounce godhu ishuma kana qofa pronounce godhu. Am jedhu malee I am jedhanii gargar baasanii hin dubbatanii. I'm sorry for jedhu yeroo baay'ee immoo jecha for jedhu akkuma kana dura isinitti hime arrii kana yookaan raa kana hin dubbisanii faranjoonni I'm sorry for jedhu malee for jedhanii akka keenya. I am sorry for what I did to you. I came to say that I am sorry for messing up your office. I am sorry for my cousin. Menoliin jedha I'm sorry for na waliin jedha haa shaakallu afaan keessan shaakalsiisaa. I'm sorry for jettanii akkasitti pronounce gootechuudha. Egaa waan dogoggortan sana yookaan balleessan tokko bakka kana buustanii I'm sorry for jettanii itti fufuu ni dandeessu. Yeroo waan tokko baay'ee balleessitan immoo fakkeenyaaf I'm really sorry jecha really laphee keessan irraa akka isin dhiifama gaafachaa jirtan agarsiisa. Jecha really jedhu yoo hima kana keessa gashitan jechuudha. Am jettanii jecha really jechuun dhugaatti akka jechuuti. Ani dhugaatti baay'ee dhiifama si gaafachaa jira balleessaan kiyyas kana jettanii yeroo ibsuu barbaadan I'm really sorry for being late waanan barbaaddeef dhiifama laphee kiyyarraa akka jechuuti. Really jechuun dhugaatti dhiifaman si gaafachaa jira yeroo jechuu barbaadan jecha really jedhu as keessa gashitanillee fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Akkasitti nama tokko dhiifama gaafadha fayyadama. Inni itti aanu himni afraffaa fi dhuma kilaasii keenya kana keessatti ilaallu maal jedhaa waa'ee mataa keenya yeroo ibsuu barbaannu fayyadamna. Ishee kana immoo I am jennee eegallaa waa'ee keenya. Egaa taatee ammaa dubbachuudhaaf I jennee yoo eegalle I is hin jennu I am jenna malee yookaan I are hin jennu. This is grammatically incorrect. Kana hin fayyadamina. I is I are hin jedhamu. Maaliif I'n kun singulaariidha. Nama tokkodha garuu is kan jedhus nama qeenxee fayyadamna. She is, he is jenna nama qeenxee. Third person singular kan jedhamu nama sadaffaa qeenxeef is kan jedhamu kana fayyadamna. Garuu gara I'tti yeroo dhufnu I am jenna malee I is yookaan I are hin jennu. Ishee kanallee akkasitti qabadhaa. Egaa I am kan jennu taatee nuti amma keessa jirru yeroo fayyadamnudha. Yeroo nuti wanta tokkotti cimaa taane yookaan jabaa taane yookaan yeroo nuti waan tokko dandeenyu of ibsuudhaaf I am good at kan jedhu kana fayyadamna. Fakkeenyaaf namni tokko fakkii kaasuudhaan yookaan suura kaasuudhaan cimaa yoo ta'e I am good at drawing jechuun fakkii kaasuu akka jechuuti. Yoo isin cimaa taatan yookaan yoo fakkii kaasuu dandeessan I am good at drawing jettu. Meena waliin jedhaa haa shaakallu. I am good at drawingii nan danda'a yookaan drawingii irratti cimaadha yookaan fakkii kaasuu irratti cimaadha yoo jechuu barbaadan I am good at drawing. I am good at swimming bishaan daakuu akka jechuuti. Swimming jechuun bishaan daakuutti ani cimaadha yookaan bishaan daakuu sirriitti nan danda'a yoo jechuu barbaadan I am good at drawing. Egaa waan dandeessan waan isin sirriitti dandeessan bakka kana buustanii I am good at jettanii asitti nama tokkotti waan dandeessan sana ibsuu ni dandeessu jechuudha. I am good at mathematics. Barnoota herreegaa baay'een danda'a yookaan sirriitti danda'a
yoo jechuu barbaadan hiriyaa keessaniin I am good at mathematics jettu. Yeroo gara pronunciation isaatti dhufnu immoo akkuma asirratti isiniin jedhe I am akkamitti dubbisna? Am jenneeti kan dubbisnu. I'm good at jennee pronounce goona. Ishee kana almost yeroo hunda faranjoonni at jedhanii hin dubbisanii. Isaa maal godhu? A jedhaniiti kan dhaabanii. I'm good at taa hin jedhanii taa kana qabanii afuura taa jechuuf dhufe sana qabanii a jedhu malee akka keenya at hin jedhanii at 2 o'clock jedhu at 2 o'clock. So akkasitti qabadhaa pronunciation ishee kana. I am good at dealing with people. I am good at dealing with people. I am good at dealing with people. Meen olin jedha taa otoo hin waamin afuura taa jechuu dhufe sana qabaati jettanii pronounce goote jechuudha. Akka faranjootaatti yoo pronounce gochuu barbaadanii I'm good at ani waan kanatti cimaadha. Waan sunis maalidha? Bakka kana buusanii waan dandeessan sana drawing jechoota ayini jiraan dhuman immoo maal isiniin jedheen ture gaagaa hin dubbisnu. Inni irratti naarratti xumuraa drawing jenna malee drawing hin jennu. Drawing swimming kan jedhu kanas swimming jenna malee swimming hin jennu. Ishee kan akkasitti qabadhaa jechuudha. I'm good meen olin jedha I'm good akkasitti pronounce goote jechuudha. Gara kanaatti immoo yeroo dhufnu yeroo baay'ee egaa nuti mathematics jenna. Mathematics jenna seera mataasaa qabaa. Egaa jechi taa jedhu kun qubee dubbachiiftuu lama gidduu yoo dhufte akkuma kana dura isiniin jedhe gara daatti fudhanneeti kan dubbisnu. Taa lamaan kana gara daatti fudhadhaati. Isaan faranjoonni egaa mathematics jedhanii dubbisu. Fakkeenyaaf kanneen jechoota kanneen akka computer jedhu computer jedhaniiti kan dubbisanii taa qubee computer keessa jiru gara daatti fudhatanii computer jedhu. Speed isaanii immoo dabalanii computer jedhu. Fakkeenyaaf jecha water jedhu water taa gara daatti fudhatanii water jedhu. Butter kan jedhus better waan jedhaniif yoo qubeen taa qubee dubbachiiftuu lama gidduu dhufte taa sana gara daatti fudhatanii mathematical equation mathematical taa kana gara daatti taa lamaan kana gara daatti fudhatanii akka faranjootaatti pronounce gochuu ni dandeessu jechuudha. Meen olin jedha mathematics jettanii xiqqoo yeroo speedii keessan yookaan ariitii keessan dabaltan immoo mathematical equation akkasitti ishee kana pronounce gootu. Kilaasii keenya pronunciationii keessatti immoo bal'inaan ni barannaa. Kilaasii speakingii fi pronunciationii wal bira qabsiisaa ilaalaa deemaa jechuudha. Yeroo nuti wanta tokkotti immoo cimaa hin taane maal jennaa kan jedhu immoo asirratti ilaaluun barbaachisaadha. I am jettanii jecha not jettu jecha not itti dabaltanii asitti not yoo isin wanta tokkotti cimaa hin taane I am not good at drawing. Ani drawing hin danda'u yookaan fakkii kaasuu hin danda'u yoo jettan yookaan fakkii kaasuutti cimaa miti yoo jechuu barbaadan I am not good at. Ani waan sana hin danda'u waan isin hin dandeenye yookaan waan isin baay'ee hin dandeenye yoo ta'e good jechuun not good jechuun baay'ee hin dandeessanii garuu aga tokkoon yaaltu baay'ee hin dandeessan akka jechuuti. Fakkeenyaaf bishaan daakuu xiqqoo ni dandeessu garuu baay'ee hin dandeessan yoo ta'e I'm not good at swimming jettu. I am not kan jedhu kanas faranjoonni I am not hin jedhani I'm not
amna jedhu I am kan jettu gara kamitti fudhanna am kan jettutti fudhanne not kan jedhu immoo na jenna am na jedhu malee faranjoonni I'm not hin jedhani meena waliin jedha I'm not good at jedhu malee I am not good at yookaan I'm not good at hin jedhani I'm not good at drawing I'm not good at swimming I'm not good at mathematics I'm not meena waliin jedha ishee kana booda I am not jettanii hima keessatti ishee kana hin fayyadamtanii yookaan haasaa keessan keessatti hin fayyadamtanii akkam gootu I'm not good at drawing I'm not good at swimming I'm not good at mathematics jettanii akkasitti fayyadamuu qabdu jechuudha ishee kana sirriitti naa qabadhaa maaliif himoota garaagaraa keessatti irra deddeebiidhaan faranjoonni waan irra deddeebi'anii fayyadamaniif jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaala EFO Tube kilaasii keenya spiikingii torbaffaa kanumaan goolabnaa haga kilaasii keenya 8ffaatti yeroo gaarii qabaadhaa shaakalaa afaan haguma shaakalleedha kan barru jechuudha.